jechuu barbaada. Kallattimaan gara gaafii qiyyaa seenaa kabajamoo Ambaasaadder Suleeman Daddafoo Riyaad irraa dhufnee daqiiqaa 3 isinirraa fudhannoo akkasii quba qabaadhaa isinillee. Ani wanni jedhu muummichi ministeeraa keenya kabajamoon waan baay'ee biyyoota alaa keessatti dalaguun isaanii beekama. Namoota waggaa hedduu hojjaan ture araarsuun isaanii beekama. Kun waan namni martuu garaa keessa qabu. Ta biyyaa tun hoomaa isinitti jabaatte. Biyya keessa amma wallabbii adda addaa argaa jira sooshaal miidiyaan biyya keessa jiru tun hoomaa isinitti jabaatte. Gaafiin lammaffaan arrabsoo yookaan xilaacha nigiggir wanni jedhamu kuni akka biyya keenyaatti balaaleffatamaa jira. Haa ta'u arrabsoo yookaan xilaacha nigiggir ka jedhu kuni maddi isaa biiroo teessan keessaa namoonni amantiidhaan sabarratti xiyyeeffatanii amantiirratti xiyyeeffatanii waan adda addaa jedhan maddi isaanii baay'een isaanii fuula teessan jala jiranii kana hoo akkamiin laaltanii jennaan. Tabiraa seenaa darbe kaasuun tokkummaa kennan cimsuu jedhanillee ni amana. Waan darbe kaasaa oolanii seenaa darbe kaasuun waliin nama fayyisu walii dagachutu waliin dhiisutu dhiifamaaf nama gaafata. Haa ta'u garuu seenaa darbe kaasuu namni jalqabe isinii maaliif tahee fakkeenyaaf ulfaadha isin gaa ingeeffanne kaan Riyaad irraa dhufe ingeeffanne Suleeman. Fakkeenyaaf seenaa darbe kaasuu walii nama galchuu araaratu dhiifama walii nama galcha. Seenaa darbe san isintu jalqabe Minilikii faarsuu jalqabdanii siidaa ijaaruu jalqabdanii isin maa jalqabdanii jenna. Ulfaadha isin gaa Dumaatii barattoota isaan tun hayyame dhiifamaa kabajamoo miti fagdoon nyaata Xaqalaa Ministeera. Fagdoon nyaata Xaqalaa Ministeera. Dumaatii barattoota Oromoo fi barattoota waliigala Oromoo qofallee inni irratti xiyyeeffannu barattoota haa ta'u baay'ina Oromoo barattoota Oromoo irraa naannoo adda addaa yuunivarsiitii adda addaa keessatti dhumattu irratti yeroo adda addaatitti miidiyaalee fi hooggantoonni olaanoon xiyyeeffannoo irratti kennu irratti laafinna mul'ata. Wayita bakka biraa saba biraa keessaa ta'u ammoo miidiyaalee fi hooggantoonni kennalleen sagalee ol kaasanii dubbachuun mul'ata. Sabab wal caala moo seenaan wal caala kuni maaf ta'ee jennaan. Inni biraa dhumaatii yookaan gubaatii masjiida mootaatii kan wal qabatu hooggansa keessattuu akka keessaa qaba jedhanii yoo kana jennu muummicha ministeeraa akka keessaa qaba jechuu kennaa miti. Hooggansa isin wajjin hojjetu akka keessaa qaba jedhanii kana isin akkamiin laaltan fakkeenyaaf gorsaan keessan walitti bu'iinsa amantii keessaa harka qaba jedhamee ka'ama. Kana akkamiin laaltanii isin gama keessanii kan akkamiin laaltan jennaani waa'ee barattoota amaaraa ugguramtee maaliif hooggansi keessan sadarkaan jiru ibsa garaagaraa kenna. Hooggansi isin to'atamu maaliif ibsa garaagaraa kenna. Inni lammaffaan baartii badhaadhinaa kana hojjamaan isiitiif ittiin bulmaan isii gaariidha itti amanne dubbisneellee jirra. Garuu garaagarummaa keessanii fi garaagarummaa TPLF na dhibe. TPLF gaafa qabsooftu ummata Tigraay qabsoo bilisa baafnettee qabsoofte gaafa ammoo biyya qabatte Aksuum keessatti akka masjiidni hin dalagamne uggurte. Isinis har'a Oromoof qabsoofna jechaa akka qabsoo Oromoo tana akka namni tokko tokko sooshaal miidiyaa irraa waa agarran biyyallee hin jirru dhugaallee hin jennu waan dhageenye irraa gaafannaa qabsoo Oromoo jallistan isin hin jedhani garaagarummaan keessa paartii keessanitti ka TPLF maalinni jechuu barbaadaa umuree galatooma muummicha ministeeraa keenya fi jiraata malee galatoomaa isin hin jedhu.